أنين مستل فلقوا اوكي اني ليه دوغا جرتو يرو سيتي مي دكتور لايك اني مالك اسينكن لايك جالالا بريدو سيكنا وجي كنوفنا وجي نيانا مالي اني دورا ركنا بعد دفاسيني جديسي كتب والله كان كده بيأخبرنا كده بيأخبرنا كمالك أبغى كده كله تامي بس بيأخبر جنة كمرة تجي تجاو بقى تنا دولار لو كده من sorry akka gaddar bogu drabi kamalla inkan nufi jati انا ما دوغا جرتو himadde دكتورا كانتي سرغي godachuu barbaadaaju دابا من أمريكا ده مي فيديو بيا سايت فيجورا ay break no بريدو ده بالبلا لا no ما نشير ما أقبل سلكينا ما كانش كده لا والله شباب جاي ما كمان والله تنقص والله اني سينساجو دكتور ويلكم تو امريكا دكتور استاذ كان من تبنا يا مرجي تيتا ريفوجي راملا كان كانوا يتي ديري أورمو تلا أكنا تربك أرجع دريت بلوغورا سمو غارا بيو ترامو كوسا جت تما أوغا sinabar yookaan إني وجهي كونكتي كابدي يومي ديسي ولي بريزا ترته waliin barreessaa walii barreessaa turre hammeenyaaf hin dhufne isin bakka akkuma nama kamiitu piraankii gochuu dhufte isa oromoon pirankii walii galtee gootullee hin barreessin amma miskiinni akkanatti bultii of diigdee kanaaf amma bultiin isii akka hin diigamneef yookaan ani sheekamaali nan dubbisaa atillee taatu waliin dubbadhaatuma walitti araarsaa dhugaa. Ana bisi wal janajanu dhabu akkamitti beektaati paaswoordii sirkii kiyya beektamoo akkaawuntii kiyya sirkii keessa jira. Ibsa godhiif as jala gowwaati maalitti quba qabdaa siin jedhaa jira. La akkaawuntiin harka jiraachuu dhabus jaarsi koo eenyu naasaaf eenyu hin haasofne nan beekaane kunooti asliin anis haati seenaa kunooti jechuudha. Inni lammaffaa ammoo akkaawuntii silkii tirfii irraa hin qabna. Inni kan koo hin beeku hangaru kan isaan hin beekan. Ani ka kee beektaati maaliif kiyya baratte barga burummaa keessa jira yoo ani sirrii jedhu dhugaan seetanii na gubdee bara. Taloon kun na gubdee kiyya dhugaan seetan laalaam. Isiin akkaawun paaswoordii kiyya hin beekti hanka isii hin beeku. Anamma silkii isii hin beeku walla isiin kiyya hin beeku. Gubadhee baran. Aboo seenaa sannaa fi bakka namichi gaddaa ajjeesu. Adabbii fudhadhu dooktor. Kiyya. Adabbii tokkoffaa. Adabbii tokkoffaa. La seenii dhiisi. Adabbii tokkoffaa seenaadhaaf abbaa manaasii walitti araarsuun akkasii wayyuu jarra kan keenya wallaa asliidhaa wajjin wamatta kan qabdooneen. An asliin na bira jiraafis miti isii isaati ati aanaa wajjin walii barreessaa turre aslii waliin akkuma nama kamitu taphatanii turanii san booda leenca namni siin kennennaan taphachuu walii barreessaniiru. Firoon obboleessa keeti ishee. Sanaan ala waan biraa walirraa hin qabanu waan biraallee walitti hin qabanu gaafa siin akka carraa dhuftee boossu sana ammoo nu asii gaddarra turre dhugaa dubbachuuf tokkoffaa asliin nukkubaa ture lammaffaa ammoo gadda guddaatu nutti dhagame akka oromootti sila akka tiiktookiittu gaddarra turre barisiin dogongora guddaa gooteeyyu boo'aa turte mana nama biraatti gaafa asliin nukkubaan jedhee mana kiyyaatti gasti irratti himu mucaan kun gaddaan boo'aa turteeyyu gaafa bilaalas harka arabaatti du'u sana rabbi rahmataa godhuufi asliin achi ture taaziyaarra turre wamaa isii quban qabu ture gaafa sana. Keemo. Qaataa keessaa gaafa dhugaa jirtu namni biraa sitti dhufee jira bar dooktar. Maal? Mana kiyya irratti himamtee turte. Namni biraa kan boo'u qofaa miti kan kilooroksii dhuguuf qophaa'ellee jira asirratti. Aroona maal akka gootu garuu dhalaa kana maal gootee dooktar? Na jaalatti? Wallahi diyaasporaa. Himi bareedduuti akkuma carraa argatteem. Diyaasporaa sarara koo qabu na jaaladha. Miskiina akka biyyaan ta'e malee.
No, daasboordinnati yoo ta'an siin jaaladha. Siin kabajaa like akkanatti siif intala keellee si fiduu fedha. Anaaf intala kiyya na fiduu feeta? Maal goota intala kiyya ani waa guddisa dadhabsiin jedhee anuma na jaalala anuma fidadhu malee intala kiyya na itti yaada. Akka haati seenaallee nurraan harree fi barakkatii si yaada daa'ima kiyya yaade jettee gisee hunda kaayiroo hin deemneef. Smartiidha kuni beektaa? Daa'ima isaa gaafachuuf akka hin deemne? Oh my goodness. Wayii sooree ko'anii. Ani bakkuma fe'aa jiraadhu like isin jaaladhaa jiru. Maati osoo maaninati kee beeyne bakka ati jirtu hin beeyne akkamitti deebisii deemsaree kabbaadha koo. Sooree koo itti himi. Maakii himni dhageeffatu jirtiyyuu. Yes, nyaachaan jira dhageeffatu. Rakkoon qaba makiitiin daa'imaan waa'ee jaalalaan dhageettu haa taa'e poolitikanyaadha. Anillee daa'imummaa haga maakii teetiiti like maal godharee ka jaalalti bal'aadha uumaa gochuu hin danda'u jiru. Maa go'aree ani riyyaa ilmoo xiyyaa maal gochuu na jaalatti inshaallah. Muka jaalatti. Hiriyaa kiyyoo taate abbaa kiyyamaa. An shugar maamii guguddaa barbaada. Ani guddoodhaa miti soorii dooftora koo isin jaaladha isin kabajaa garuuyyuu akka guyyaa dhiyoo keessatti arusa godhannuun barbaadaa jiru. Hasbaanii ta'uu fedhaa jiru. Kaataa sooritti himee ture jiru. Yaa dooktarri bare hin argamu beektaa irra carraa arganne akkas arganne malee hin argamu sanaaf si jala ture. Yaa ani malee Guyyaa dhiyoo keessatti ni kana godhachuu barbaaddaa? Eessa jirta? Ani biyya kiyya hin barinii jedhe barbaqaa homa fe'aa ta'u ani ni kaashii godhaa. Ka biyya kee hin beeyne, ka maqaa kee hin beeyne, ka zarii kee hin beeyne, nikaa akkamii warqoota hangilee nikaatu bar Faaxumaa Kadir minaamin jedhe isheen qara'ee nama hidha bar. Ani amma of si haa barsiisu of na barsiisi jedhe kaabii eessa jirtu of ibsinaa jedhe. Biyya jirtu maqaa kee of na barsiisi. Qabeenya kee waa hundi. Sumii dirqama kanammaa himadhu bareedu. Wayii sooriyyaa himee ture asitti ati jaalalaa yeroo naa eeyyamte hin himaa. Anaafimmaa iyyeen garuu isaaf himi jedhetanii. Amma asirratti illee wanni hubachuu qabdu waan xiqqoo nama umrii lafa bute waan ta'eef jaalala qulqulluu isa jedhan mormoo qollaa wal jaatan sanii miti xiqqoo waan wayii to'assanii waan ittiin tanqasaqqasnu qabeenya xiqqoo lafa qabaatu qabda yookaan sitti hafu bakka jirtu maqaa kennimatiin. Waan wayii qabeenya. Misaajii si goosisaa istiimii si galchaa guyyaadhaan si haaromsiisaa jiru. Hundee kun biyya faranjii jira ka waa'ee misaajiif istiimii haa ta'u. Warra diaasporaadhaa barasli. Haata yumarraa beekamu shamarran biyya arabaa waan akkanaan beektu waa'ee istiimii misaajii kana beektu. Eeshi misaajii na goote istiimii kabiraan maal na goote. Qoy hin dhaqqabda waalaikum salaam callisi miidhu godhu hani. Nuti amma waa'ee masaajiitti irra jirra. Waalaikum salaam. Kataane atini dulluma bichaa sirraan baasaa ati dabbasaa ni qabda qumatii ni qabda ni bareedda like bakka wanti si barbaachisu hin jiru si isuu qofaadha ati bakka an jiraa miibana o'aa keessatti waan gaarii. Inkorriti hin jenne like dadhabbaadhaa nama guddaadhaan an jette kaafii keeti ani nama guddaa kana qaqqabbaa fedhaan an jechuu jirsaa mitiire hoomworkii si barbaachisa yeroo kamuyyuu. Jechuun nama guddaa jaalala kennuu dadhabisan osoo hin taane nama yeroo dheeraa barumsarra ture waan ta'eef dalagan nagilee hiriyoonni kiyya dalagatan ani saba kanaa barachuu ture xiqqashoo qabeenya itti socho'anii qabaachuu qabdaa ta'e jedhama. Iyya akkasanii ka qabeenya sin dhibinii jiru qabeenyi maal abbaa isaati ani qabeenya sin gaafadhu jiru. Ansi qofan gaafadhaati. Maqaa kee madhash. Ani Sumayyaa Oromoo jedhamaa jiru intala Oromooti. Ka jaaladhee kabajamaadha. Ka jaaladhee doktora jaalalaati anillee intala Oromooti. Kutaa hin qabu. Hagam turte egaa doktora jaalatte?
Biyoonsii amma amata sadii cinaa jiraachuu. Amata sadii biyya kam jirtu? Biyya jiru sooleen hin beektu sitti himtu jechuudha. Diyaasporaadha. Ana baay'ee jira dhaga'uu barbaada. Sinaa baloo maaltu Garuu barbaachisa? maddu amma carraan argattee jirta nama jaallattu wajjin wal cina teessee jirta. Itti Hin dandeenye kaasoree koo ani isa dhugaa jaalala gumachuuf hin fedha. Ayyayyuu eessi jiraachuu. Ani siifan jiraas. As jirti asli. Jaalala naa kennuu beekaa? Yaa. Kaayiroo maa dhuftee naan kenni ture? Ukaa dhufuuf aniifatii qophii godhachuu qabnaa mitiiree wal amansiisnee wanta jiru uummata Oromoo ani ammoo intala Oromooti kutaa 11 irratti qaalii jiru naa galtee wanta jiru xumurree faamee intala kee lachuu maakii beeksistee seenaa kee beeksistee jaartii kee beeksistee fuudhuu deema jettee sheekota waamtee akka Hamzaa saniitti nikaa godhannee dhufnaa jiru haraamaa mitiiyyuu. Okay, as taa'ee Ameerikaatti nikaa siidhadhee achi dhuftu. Exactly, yeah. No. Akkasii miti sitti maa dhagaye. Hamzaa fi Aashittiin wanni Kaayiroo Dubaayitti nikaa hidhatanii fi Afrikaa biyya Arabaa Aashittiin waan jirtuuf. Ati biyya Faranjii jirta waan ta'eef I want to go my baby yoo jettee yoo mataan waraqaa siidhaan xiyyaara kortee dhufu Faranjiin waa'ee namni wal jaalachuu kanarratti firiidha dimokiraasiidha gadhiifti walitti murdaa jetti fireendii kiyya bira deemoo jettee jarri waan biyya arabaa ajnabii haraam minaamin jedha araboonni kun faranjiin akkas hin beektu fireendii kiyya bira deemuu wadaa na barbaachisa jettan dimokiraasii ladies first maaltu ciqiciqii gaazexaa irratti nikaa hodhachuu jaarsa dhugumaan nu gahe taas tikeetii murata abaaboo harka qabadhee boolee dhaqee si fuudha. Ukaa kana godhuuf ati anisii himee ati ufamansiistee qophii reedii ta'uu qabda yoo akkanumatti ol ka'an amma si jaalladha jedhee amma fakkeenya akkan si jaalladhu hiriyoonni kiyyaa sooreen fa'aa akka sooree baay'een isaanii ni beeku itti himee tureeyyuu xiqqoo obsinaan jaalladha turanii ani like obsuu hin dandeenye kaa jaalatti tun hin beektaa mirihamtuudha yeroo siin kennitu kana yeroo goonu amma dhufuudhaaf. Ati beekuu qabda kanaafi. Ani maalitti qophaa'e reesiraan rakkoo qabu ammumayyoo kaatee dhufte an qophiidha kun ta'aa jira kophaa jira jaartiin raftee wanni biraa maal wara an amma tokkoffaa waan siin jedhu yoo ati maallaqa qabaatte doolaarii kana ol guurtee jiraatte maallaqni keessi ga'ee sibira taree kan ga'u ta'e. Ati doktora durarraa maal goota ani wal argachuun keenya qofti gaayyaadhaayyuu. Wal argachuu miti durre. Inaan amma I am refugee afaan Ingiliffaatiin. Refuujiidha. Maallaqa jaartii lammaffaa fuudhuuf qopheessu qabu. Yoo dhuftee yoo nama osoo si eeyyame osoo jaartitti jala si eeyyamtee kaatee dhuftee yookiin dura doolaara 2,300 ergitee deemee maallaqa keessa reessuu fi caammaa waan akkasii bitadha malee ganaa si fuudhuuf jecha waan ilmooti aannan hin bitu keessaan baasu. I am serious. I love you. Jaalala dhugaatii kenna malee wacii alaa wata malee wacii mittaaswaxaanyin mist alfalliga. Okay, anillee dhugaa jirtu yeroo sitti hime doktor like ani maallaqa siin kennu like jaalala bareedduu sii kenna wajji kunuufnaa wajji nyaanna malee ani duraara akkana baadhee dhufa siin jedhee si. Maallaqa kanaan kennine diyaaspoorummaan kee waceera. Diyaaspoorummaan kee maaliif qillee taa'amne. Bakka diyaaspoora jennaan bakka maratti deebichaa'uu barbaade doolaarri yoo kennu akka gaddar booguu duraa beeka maallaqa siin kennu biyya faranjii teessee rifuu jira maallaqa hin kennu jetti. Dhiirri Oromoo dhalaa akkanaa kana bakka argitanitti biloo godha. Suma dhugaa rabbi yoo isin turama qoosan jettee tama dhugaa. Asli waan siin jedhu mucattiin tun barka gaafa kaan abdusee jaalladhe siin jette sani ati hin beektu sila waa milikeeffadhu be. Ani immoo abduseetti sheer godhee bar. Wallahi
Sumayyaa kaameerii jira mucaa kanarraa naqabe jettee ati Abdusee fiddee fi sheeritti gootee isii qabda. Wayyoo. Kuni doktoroota Oromoo wal nyaachisuu addi. Si ajjeesisiisu heddiirraa gori mucatti. Sumayyaa. Maqaa kee kootu kiliin godhi. Akkootu dabeeko. Akkootu. Gosh wal cina ta'anii. Oh my goodness. Qoy daftar ka jedhan. Makiyyee guyyaa dura dhufe Abduseenii singiliidha. Doktorri jaalalaa siin ta'uu isa jennaa yeroo dhaqu ani surra hidhachuu hin dandeenye ani sodaadhaan an jee. Ani dhiira sodaattuu hin barbaadu jennee wadhisne soori. Akkasitti quba qabaadha Oromoo. An doktora dhiisii namni hundinuu nama fuudherraa ba'utti jira naan jennaan dhaqee hayyemme. Kaayiromaa dhaqeetiin sababii Abduseenii yeroo doktora cabbaxe ani fayya ka jedhu akkasitti yaadee tureeyyuu inni sodaate anamma dhugaa jirtu himadhee doktora kanatti sargii godhachuu barbaadaa jiru. Dabbaa namni qabdamee viidiyoo baay'ee staayitii fi godha. Gaggabdee duubaan kufta doktor namni takka gadhaa jaalala waan gaarii qabaatte. Beeyatummaa waan gaarii qabaadhu na kuffise viidiyoo bari ilaalla. Inni kufta please. Na kuffise homaa rakkoon qabu goonni dubartiinatti kufuu waan ana arawa baate miti. Sorry ko itti mi akka kufu doktor Arsii kana. Homaa rakkoon qabu ana arawan baane de na kuffise kun hosi bal'ise bayi viidiyoo. Halkan kootu guyyaa kootu ani waan saatu wallaale. Ani waan saatu wallaale. Halkan kootu guyyaa kootu ani kamata walaale. Lagajeen lala. Ija isaa keessa laaluu hin danda'u please guys. Sodaati? Kunoo laale sirraa afaan laala. Akka fuulduratti fuula keeti Kaameraa sirraa cimatu. Akkasuma. Ay, bareedu. Bareedduudha. Bilbila No. Isaan qotee bulaa akkasii Maamada Muurii irratti qabachaa rabbi isin haa fidu. Inshallah diyaaspoora yoo nuna dha'ee taate ayichee maala turu marichee nama qaba. Silkii nama kaachi kidama. Wallahi shabbaa ajaa'iba qaba jira. Onnee tana dhufna jettan. Ani sinsaan suudha doktorri. Welcome to America, doctor. Isteeta kam jirta bannaati. Ani ollaadha ani soree ollaadha. Bakka asliituun dhugumaan si jaalatte seenaa Anarraa sa'a lamaaf walakkaa adeemti asli doctor. Qaaman beektaati soora. Sorry seenaan bar viidiyoon hin baane mi? Hin baane. Hin baane. Maaliin? Maatu beere maki maaliin ka viidiyoon hin bahin? Amma kun soree fakkeenyi. Seenaa gaazexaa jaalatee duute sun wayi viidiyoon baateere. La. Video baatee akkas gaggargarshee si Seeraan bara garsiiste. boo nama guddaadha yoo masayinaa ta'e sun daa'imaa bara buskuutii fakkaata daabbari. Ilee buskuuti. Nama jammaraa giseen wallahi diyaaspooraan bareedduun na jaalate. Gargi tutumaa jayyuu qabu daa'ima. Sumayya. Wayye koo. I love you bakka anaa taateerta. Amma anatu Ameerikaa wanti kaayiroo dhufare ishee. Amma ani intala Oromooti. Kutaan 11 anasi mallatteessee yeroo jedhe anatu si dhufaa jiru. Wasfaan irratti mallatteessiifatu barbaada maa mircaa. Kun soree haadha jaalalaa USCT isiin nu murteessitu iyyuu. Pilgaayis warri waan biraa barreessaa jirta ajala ba'a waan ta'an hin barreessin asirratti. Moonitara sii kenna biloo godhe. Si kennu? Yaa ati gana lubbu keenya kennu deemta akka? Asli doctor moderator kennu jechuun bar nikaa hidhachuu jechuudha. Ati warra moonitara mana moonitara qabduun ijaaranne kaakeeti jechuudha haree akkasii mana hundaa Moderator hin qabu. Mana Maammaduutti moderator hin qabu. Mana Faatee qofa. Doktor amma kami kun soree injirtii
Maatii intala kee kan gafaa hin jirti. Oh my goodness, hada. Meeqaalee akkamina? Akkamiin maallaqa waa gamtaa kan qabda kaapitaan. Ati maallaqa hin dhibamiin sapiraayisii si godhu deemaan akka nama haganan qaba jee sitti ni moo? Biizinasii ofii qabdi dooktar. Biizinasii mataa ofii qabda xiqqoo beekuu qaba. Hagam lafaa qabda doolaarii kana. I know sa'aatii kana Ameerikaa ta'ee sa'aatii mana ta'an kana ani as taa'ee nama meeqa hojii kiyya hojjechuu jira yoo mana taa'ee hojjechiisaa yoo ati gaafa dhufte waliin kompiitara mana keessa hojjannaa jiru. Kaampaanii qabdaa? Yaa kanaati qabeenya hin yaaddeeni qabeenyi maal akka ta'e si mul'isa yeroo dhufte doolaarii maal akka ta'e si mul'isa kana irraa dhiisi ati waa'ee jaalalaa qofaa haasa'ii jiru qabeenya hin qaaqinii jiru. Jiddu galeessan qabeenya waan hammamii qabda himi yoo hunda. Qabeenyaan akka namni dhufee hagana qabna nu fuudhii hagana qabna inoo kana hin barbaachisu ana biratti fuudhiidha kuni waan hafaadha jiru qabeenya dhiisi. Akkaawuntii keetirraa hammamta akka hin qabda jiddu galeessan natti hin barbaadu akkasitti wal qaban. Akkaawuntii kiyya. Keessaan si erga giriinshuuti godhee ilaalta yeroo sana amantaa afaanii asirra yeroo si hime nama baay'eetu dhagaayu. Wanti qabeenyi kiyyaa Lakkii qabeenyi kiyyaaf ka'e icciitii ta'uu qaba. Oromoo baay'eetu nu miidha yeroo akkasitti asirra himnee ati dooktora abbaa biyyaati ani Sumayyaa intala Oromoodhaati. Kiyyaaf kee kun lamaan yeroo wal deebi'e dubbiin jajjabduudha uummata kana biratti. Kanaaf akkasii waan tokko dhoksuu qabna. Jaalala keenya himne qabeenya keenyallee himuu hin qabnu jechuudha. Baay'ee jaalatta? Yaa. Jaarsa qabdaa. Akkasumaan gaafatiin dooktar jaalala naaf qabdu naaf ibsi maaf na jaalatte yoom na jaalatte yoom qabdi. No. Omara kun qabu. Baay'ee na jaalatta? Hedduus jaaladha. Baay'ee takka jechuudha. Duraan na dura ka ture eessa abbaa manaa fiqranyaa waan akkasiin qabdu. Ani baay'ee iskoola gubbaa ture dalagoo gubbaa ture nama jaalataan ture iyyuu. Amma nama. Dingiliidha? Yaa dingilii taatee si qasuu jiraati. Komantii jalatti ijaartii ibsaati jechaa jiran akka rakkoon nutti hin dhufne kaa adda baafachaa. Ibsaa kam? Abbaa jaalala? Ibsaa ka mana sooreen faati xiqqeeffartu kana moo? No isaa miti mucaa Fi mushkila kabiira yaa boonu walaalika. ibsaa mucaa bareeda shabalaa sanii aslee. Kami shabalaan obboleetii yaa ibsaa baalee baantamoo? Ani hin beeku wutu. Maal jechuu barbaadde? Ibsaa moo? Ibsaa gooka. Duraan beeka duraan. Ibsaa makii fuudhee gumaa ashitti baafachuudha waree akkasii dhiisa. Akkas jedhaa ture Duraan ammaa biti duraan yaani walirratti sisirba. Fiige bakka duroo qarra baduroo baree maan arrase nabbarachi tafaasta. Laala Oromoo kana dubbachuu qabdi naas jalatti. Maakii mataana dhukkubsite qofa. Makii ani ibsareen baay'ee biratti argaa ashitti hojiinaa ta'e nama bifaaratti qabsoo eegale makii waggaa jaallee irratti fixate. Miidiyaa osoo hin taane lafarratti barbaadee kaayiroo yeroo kun illee nan gaafatu deddeebi'ee gumaa baafachuu qaba jedhaa ture laayibirra ture ibsaa sagantaa jijjiireera. Anis kanan dhaga'e maakiirraa qabamuu isaan dhaga'ani. Girgiriidha. Qabamullee osoo hin taane gumaa baafachuu barbaada. Dhukkubaan kanaafuu ani intala gumaatii miti ani intala Oromooti warri gumaa ol baasee abaatu. Ibsishaasitu hiike moo isaan hiike ayyee sitti deebina. Ani waa'ee namaa haasa'uun jaaladhu baazawee jaalala kiyya qofa ibsachuu jaaladha jechuudha. Amma waa tokko natti himi. Ati heerumtee jaarsa wadhiifte moo? Yaada sirrii ana laali ana sana yeroo laaltee nama heerumii sitti fakkaadha akkam miina laali ija dhugaa akkana godhiiti. Waan dibatan baay'ee jira biyya farajii kana maa? Normaalidha piiccharii normaalidha hidhii kiyya laali fuula kiyya laali ani amma yooma dibadhu miti biyya kanatti akka biyya arabaatii miti hin dibatani baay'ee. Kaajjeen isaa eegamaa milita kaameraa jira akkamitti argaa? Okay.
Algarra baydaa himee kan silkii lafa kaa yaachise. Algarra si godha. Okay. Bahee kunu. Gara laafetti wayti gara hundi iddooti. Xiqqooma jaartii pirezidaantii maan mitira garaa jira. Wallaan jaartii pirezidaantii maan mitira garaa jira. Ani gara Uummanni azala dhufee akkasii mucaa maqaa hin balleessinaa. Mucaan singiliidha. Anillee singiliidha. Sumaya. Ibsaan singil. Sumaya. Haa'ima maakiiti. Sumaya ani jaartii yoo fuudhe jaartii akka pirezidaantii maan meetan barbaada. Tayoo inni dhuggadu jedhan ol qabiyyoo hin ajjireen malee isii mataa nama guutuu dubartii zamana kanaa. An dadhabe dalagaa hin daa'imman natti badu. Cinqii hin barbaadu. Laafate immoo filaanaa taatee ooltu. As baay'eenii as baate algara taa'ee namni teettee xiqqeessuma mataa himatu. Amala keessi irreeffadhu pirezidaantii Maammeetiif madaam Samiraa yeroo isaan fiqirii walii kenni ilaali hordofi yoo fayyaalatti akkasii san taate wal fuudhan. Inshaallah jaarsa tokkoo miti koo illee heerumi qabaatte qabaachuu baatte jasti akka jaartii pirezidaantii san ta'uu qabu. Natti heeruu. Gibirri kellaa gahee mudichi. Sitaya. Rakkoo hin jiru. Ati jaalala sii kennaa jiru. Ati jaalalaallee rakkatinii maallaqaallee rakkatinii koo hundi salphaadhaa jiru. Waanaan guddaa anaaf sii wal jaalachuu qofaadhaa jiru. Sanuu yeroo itti taayimii dheeraa miti amma yeroo dhiyoo keessatti. Mucatti akkam goonaree sooratiitu fide. Murteessaan sii bar Dooktar keenya. Fuudhuure. Maal jedhama Oromoon maal jetti abbaan something ni gaggeessaa malee minaamin jedhu I don't know ati tarratti hin beeku anaas fidee jira ishiin ani dhuftee jaalala kan keef qabdu si biraa miti nu bira ibsitee aslii bila geessaani qabamee jira. Garuumtiin akkamitti obsitee algaa akkana bareedu kanarra kophaa ofii rafti. Si eegaa jirti. Like waan fe'e haa ta'u ani isa hedduun jaaladhaa isa bira nageessa. Achi deemee carraallee argadhee seenuu hin dandeenye jettee bakka jaalala siif qabdu nu bira ibsite jechuudha namoota hedduu bira. So har'a kunoo as dhuftee ibsitee jirti deciisioniin kan keeti jechuudha ammaan booda. Sooreen harki ishee achi keessa hin jiru. Bakka hin mari'annaa ati Sumayya hin dhufa kee kun marii barbaachisa. Osfaana anuu dhufuu edha. Osfaanaatti suuraa minaamni waliin kaanee waliin mari'annaa ishee. Anatu dhufuu deema muusiitu dhufuu deemaa jiru. Laalaan xaariin ati daa'ima kaayiroon xaariin akkanaa dhabu. Ay kaa'amtu inshaallah. Ishii